Yesus Kiristoos waaqa kan jedhamu barreeffamee hin jiru. By the way. Argiteetta? Waaqa miti Yesus. Dhaggeeffadhu gaa waaqa miti gaa Yesus. Barreeffamee jiru dhibbarraa dhibbatti isaa dabarsan sirrii jette. Macaafa keenya keessatti kan barreeffamee jiru dhage. Obsi dhibbarraa dhibbatti sirrii jette. Yesus waaqa miti kan jette sana dhibbarraa dhibbatti sin deeggara hin jedhu matsaafni illeen. Waaqa hin jedhu bakka tokkotti illee. Hin jiru ittiin dabalama. Ishi atamma Yesus Kiristoos waaqa jetteetti amantamu maal jetteetti amanta? Yesus Kiristoos fayyisaa lubbuu koo jedheetti amana. Waaqa miti immoo? La inni ilma waaqayyootiin. Malee waaqa miti. Ilma waaqayyooti malee waaqa miti. Eenyutu waaqa jedhe? Waaqa jedhanii waldaa keessatti jechuudha. Dhaggeeffadhu waldaa keessatti Yesus waaqa jedhanii nu barsiisne. Yesus gooftaadha. Ilma waaqaati jedhanii nu barsiisan dhugaa dubbachuuf. Ilma waaqaati malee waaqayyoo miti inni. Kan jechuun tasumaa jechuudha. Tasumaa guyyaa tokko illee inuma wangeela isaan lallabanullee numa argaa. Guyyaa tokkicha Yesus waaqa jedhamee nutti lallabame hin beeku. Yesus kana jechuun sadan waaqa tokkichaa jechuun maal jechuudha? Sadan waaqa tokkichaa hin beeku. Addee isaa walitti fidanii tokkicha jedhanii hin beeku. Waaqni tokkichuma abbaa qofaa jechaa waaqni. Isuma jiraaba inni isin qoy wangeela kana kan dubbistanu maa irraa argitanii waaqni irra jiru keenya wangeela wajjin miti. Wangeela caala rakkoon keenya warra wangeela hordofu wajjin rakkoon keenya. Malee wangeela gaafa banneetti finne wangeela al tokko gurra micciiru, al tokko mataa micciiru, al tokko luka micciiru, wangeela kutanii daara godhan. Gaafa ragaatti finne kana fuudhee wangeela dhaggeeffadhu wangeela kana keessatti barreeffamee jira bar. Ka irraa murame ka irraa mura irraa murama ka itti dabale itti dabalama kan jedhu barreeffamee jira. Sirriidha. Kanaaf sirriitti itti gatta'anii kanaaf dhaggeeffadhu. Isaan dadassanii jajalisanii barsiisanii hojii gatii isaanii argatu. Waan ta'eef yaani isa argee isa dubbisee fi isa baree isa baradhes dhugaan ba'a. Ishi kanatti baratte kuni wangeela 66 miti? Wangeela 66. Wangeela 66. 66 kun sirrii ta'uudhaa fi 81 sirrii ta'uu dhabu 73 sirrii ta'uu dhabu ragaa maaliitu jira si bira? La ani ka baradhee ka dubbisu si wangeela 66 kana amma wangeelli biraa hin jiru dhaggeeffadhu wangeelli biraa hin jiru beekta wangeelli biraa hin jiru innumti gaafatu kun waliin haa jira be seeraan gaafachuu qabda gaaffiin kee sooressa tasgabbaa'e tasgabbaa'e itiin kamaadha yeroo dhufu kanuma dubbadha yeroo hundaas dhufaa bara dhaggeeffadhu kaa warri 81 suni ati sobdeeyyii irraa murtee siin jedhu kan 73 sunis sobdee irraa murtee siin jedha kana jennaani xiqsiin baayibilii keessaa inni warri irraa muree fi warri itti dabale sunis ittiin gaafatamaa ittiin qixaaxama jedhu suni tokko si laallataa siin jedhu 81 irraa 66 deebifte 73 irraa 66 amma fakkeenyaaf jechuudha isa arge kana isa asirra barreeffame kana qofa asirra ka barreeffame itti dabalee dubbachuun qabu irraa hir'isuun qabu. Sigalee kan 81 sun fakkeenya as keessatti jechuudha barreeffamee jira Galaatiyaa keessa deemte yeroo dubbiste wangeelli kan biraa hin jiru jedhamee barreeffameera. Kan isaanis akkasuma jedha bara. Kan 81 keessa isaan akkaataa baay'isee waltan dhufu amma fakkeenyaaf warra ortodoksii yeroo fudhannee waltan dhufu garaagara isaan maaramiis hin sagadu. Yesus hin jedhu, Gabriel hin jedhu, waa hedduudha isaan sagadan. Garuu nuti kan Yesus rabboomse dhugaadha isinuma. Digalee kanaafi gara ta'e beekte isaan 81. Amma obsi dhaggeeffadhu gaa obsi immoo dhaggeeffadhu obsi. Galaatiyaa keessatti dubbatee jira jette Galaatiyaa keessatti akkumati Galaatiyaa qabdu Ortodoksiin Galaatiyaa qabdi akkumati Galaatiyaa qabdu Kaatolisiin Galaatiyaa qabdi. Galaatiyaa qabdi. La akkasi achi keessatti jechuudha achi keessatti inni ati duukaa dhaggeeffadhu re inni ati duukaa qabdu halkan walakkaa sa'a 12 jirra maatiitu jiru feenatti maa jiru mucaan rafuu barbaadaa jira mucaan mugeenuu rakkisee inni mallattoo innatti maa jiru kanaaf an dirqama ba'uun qaba obsi garuu amma
wanta hojii wal sin Singaafani. Ani singaafa ifam. Eega. Sooressa, dhiira jira. Gaafiin qaba. Lakkii rakkoon qabu gaafii Ustaaz Faraaniif Ustaaz Awwaltu jiru rakkoon qabu isaan gaafata rakkoon qabu. Siif deebi'aa. Kumaan illee barbaadeen ture ani. Maal barbaadeen ture? Gaaffii suma gaafachuu barbaadeen ture. Amma waa'ee ortodoksii waa'ee peenteetii kan kompeerii goonu waa'ee kan musliimaa waa'ee kan kiristaanaati kompeerii gochaa jiran natti fakkaata. Maali baaybiliin ati qabattee jirtu yoo bakka sadanittuu afaan ta'e jedhe kamtu afaan sirriitti jedhama ree? Kunis Galaatiyaa qabaa, sunis Galaatiyaa qabaa, sunis Galaatiyaa qabaa. Maarree tokkuma isa miti inni sin ilaallatu be. Inni sin ilaallatu be waa'ee musliimaa fi waa'ee kiristaanaati kompeer gochaa jirra amma you lamaan keenya kan wal dorgomsiisnu isa kana malee kan isa kanaa miti. Nuun ilaallatu kan nama biraa. Maa kana keessaa finneeti bara. Sooressa kana keessaa garaabaa finneeti bara. Ila caatii gaafa qamaanii fi yaanni kee naa galeera be. Hamiin sirrii miti ankoo fanke anaaf si face to face waliin haasofna jechuu. Kana irratti immoo kan kee sirrii moo kan koo sirrii isa jedhu immoo wal amansiisuuf haasofna malee kan nama nuun ilaallatu. Sooressa. Ustaz Mu'aaz waan siin jechaa jira yoo afaan yoo ka hubattu taate wanni jechuun jirani maatitu daa'imatu jeeqamu jira maatiin natti mujjiranii namni biraatti isin dabarsaa jechuun jiran waan nama dhibuudha. Ifamal tokko al tokko. Yeroo biraa wal argina deemi. Eewwasa jara keenya afaan meeroo takka callisaa meesi. Obsitti naasoo barbaade al tokko obsitti naasoo barbaade. Mee koy obsitti wanni haasaan hin jiru kasi buusa dirriba yoo akka kana dabala. Dhageeffadhu sirriitti. Ladhisiitiin mee tokko dhageeffadhu nama gaggeessina. Kana irratti immoo kan kee sirrii moo kan koo sirrii isa jedhu immoo wal amansiisuuf haasofna malee kan nama nuun ilaallatu. Sooressa. Ustaz Mu'aaz waan siin jechaa jira yoo afaan yoo ka hubattu taate wanni jechuun jirani maatitu daa'imatu jeeqamu jira maatiin natti mujjiranii namni biraatti isin dabarsaa jechuun jiran. Waan nama dhibuudha. Ifamal tokko al tokko. Yeroo biraa wal argina deemi. Eewwasa jara keenya afaan meeroo takka callisaa meesi. Obsitti naasoo barbaade al tokko obsitti naasoo barbaade. Mee koy obsitti wanni haasaan hin jiru kasi buusa dirriba yoo akka kana dabala. Dhageeffadhu sirriitti. Ladhisiitiin mee tokko dhageeffadhu nama gaggeessina. Kana irratti immoo kan kee sirrii moo kan koo sirrii isa jedhu immoo wal amansiisuuf haasofna malee kan nama nuun ilaallatu. Sooressa. Ustaz Mu'aaz waan siin jechaa jira yoo afaan yoo ka hubattu taate wanni jechuun jirani maatitu daa'imatu jeeqamu jira maatiin natti mujjiranii namni biraatti isin dabarsaa jechuun jiran. Waan nama dhibuudha. Ifamal tokko al tokko. Yeroo biraa wal argina.